gaddise ji'a lama naa kaffalameera. Waayifaan birrii 4,500 naa kaffalameera. Uffata wata'e kunooti. Surree tokko, paantii tokko, kaalsii tokko. Kanaachi saamunaa sadii dubbadheeran simettee dhaggeeffadhu bakka sijjammari koo dubartiin koo asii olaa softu sirrii miti dhaggeeffadhu sitti himaati akka gootu giiftii koo duraanis biyya goote. Oli Turkiin akka biseerana akka bachiisa Alex video bai. Koo dhaggeeffadhu. Kosh. Inarrabsine. Fadhula sitti hima. Ala kanas akkamatti kun asii olaa softee namoota wajjin kan walitti neneqe. Waajiba wajjin kan walitti neneqe. Hunduma wajjin kan walitti neneqe. Meeshaa deddeebisuu hin qabu. Oo dhaggeeffadhu. Arrabsita taanaan nama. Dhaggeeffadhu. Okay, amma sagaleen koo video jira sagaleen koo Alex jira. Ati qaxxitaan gaafatini. Abdallah Kalchame. Dhiisime. Gaafachuu miti. Gaafachuu miti maali? Okay, waan gaafadhu qaba. Qoy miliyoona yeroo tokko miltiirra godhe. Abdallah Kalchame koreedha waan ta'eef Abdallah Kalch Abdallah Kalch koreedha. Abdallah Kalch. Okay. Gaafini waan amma Abdallah Kalchame koreedha. Galch Abdallah. Ishi. Sagaleen koo jira miti ibsa. Ibsa sagaleen koo jira miti. Tokkummaa. Yaa awwi ati jalqabayyuu utuu dhimma isaa kaalkuleetiin godhin otoon nakkamsi lole otoon ni namummaa irraa si baase biloog gochuun yakka guddaa. Waa'ee isaa kaalkuleetiin goone ati koreedhaa maallaqa isaa funaanaa turte si akka dhuunfaatti si arrabseera utuu ta'e amma dhimma kana goolabdutti gara bilookiitti isa geggeessuun kan ga'e cubbuu fi waliin dha'iinsa jedhama. Sababni isaa dhugaa hin argatu waan ta'eef kanati miliyooniin bilookuu qabdu waa'ee isaa goolabdee miliyoon maallaqni kee akkas jettee achilaan koreedha kana kanatu ture miliyoon jettee naallottus jettee eega miliyooniin hubachiiftee booda miliyooniin bilooktas arrabsitas silaa aga dhimmi kun sirka jirutti miliyooniin arrabsuus ta'ee bilookuu keessaa harka fudhachuu qabda turte kun garuu dogoggora guddaadha jechuudha oonii turkinna qabaan jira inni dabalataa nan ilaallatu abaluun ilaallata itti gaafatamaan tokko si akkamitti sin ilaallan nan ilaallatu jettu abaluun Itoophiyaa jira akkaawuntii Itoophiyaa situ to'ataa jira bar dursaa namni gaafatamuu qabu si bar akka koreedha jechuun maali kana hiika isaa si hubatameera koree waan taate ati koree dura buutuu tokko akkaawuntii Itoophiyaa irratti gaafa galu quba qabda maallaqa meeqamma irra gale amma makka qoy obsi nan xumura Eesaa fiddaree. qoy kanan xumura maallaqa Itoophiyaatti galu Itoophiyaa irraa ba'u gaafa miliyoon dhufee si gaafatu ragaa waan kanaa evidensiin fidaa jedhee gaafa si gaafatu miliyoon hin arrafama osoo hin taane kottaa itti shokkaayin garee walitti waamteeti garee waan taateef miliyoon ilaa kunoo kana jechuu danda'uudhaa qabda malee dhufee si gaafatee kee miliyoon na gaafachuuf mirga hin qabu jetti duguggura jechuudha cubbuudha kun si galee waa'ee miliyooniif osoo hin taane na gaafachuu mirga hin qabu. Uummata akkamitti akka Alex jedhee akkamitti uummata gadi ba'ee galateeffata. Uummata isaa arjoome akkamitti gadi ba'ee galateeffata. Galatoomaa akkamitti jedha nama rakkoo isa keessaa baase akkamitti galatoomaa jedha. Yoo sin hin qoonneef kunoo maallaqa amma kana namni si gargaare uummanni si jaallatu uummanni si fayyaduu barbaadu amma kana tola kana si ooleera hoon jenne eenyuun gadi ba'ee galatoomaa jedha. Akkamitti galatoomaa jedha namni immoo tola kana ollee fi miliyoon akkamitti nun galateeffannee jedhee gaafachuu danda'a jechuudha. Miliyoon ati nama miti nama galateeffattu tola si ollee jedhaan uummanni. Tolni uummanni ooleen miliyooniin biran geenye. Isin miliyooniin namni uummanni amma kana tola isinii ooleen jenneen. Fuutanii rarraaftan maal fidde jettanii rarraaftan gaafa maallaqa funaantanu maqaa miliyooniin funaantan. Yeroo funaantan maqaa miliyooniin funaantan jechuudha. Gaafa inni immoo uummata kiyyan galateeffadhaa evidensiin naa fidaa jedhu na gaafachuu ati maaltu si galche na gaafachuu jettaniin. Si galee mirga nama tokkoo irra ejjetanii dhiibuu fi daarii dhiibuun gargar. Kana irra ejjettanii mirga isaa dhiibdan. Namuma walitti qabna. Si galee miliyoon utuu ni amantaa jijjiirrate ta'e fakkeenyan si ka'a. Fakkeenyaaf amantaa piroostaantii irraa waaqeffataa ta'e jennu fakkeenyaaf. Dhimma kana dhimma qabatte akka namoomaatti goolabda. Ooni waaqeffataa ta'e akka namoomaatti goolabdaaf miliyoon uummanni kana sii godhe yeroo tidhaa jirtu. Kana sii godhe ilaa dhimma kee ati waaqeffataa taatetta har'a booda dhimma kee xumurreerraa ilaa evidensiin jiru kana
ragaan gaafati rakkattu namni si oole tolli namni si oole kana itti ragaatti dhiyeessite wanni waaqeffataa ta'e sana booda harka keessaa fudhatte osoo maallaqa isaa evidensii isaan dhiyeessin bilookii ati koreedhaa bilookii goote waajiin arrabsee ari'e nama mana isaa galee arrabsite maallaqa mucaan hin arganne uummata isaatiin heddeetti gadi ba'ee galatoomaa hidhu dhabe namni uummanni maallaqa miliyooniin gargaarree mana madaamii keessa teenyee hammaama miiccinee gargaarree jedhe ati ragaa ifan gooneefi jechuudha kun dogoggora guddaadha namni yaada dabarfachuu barbaadu hin dheeressu miliyoon ammallee miidhamaadha ila miliyooniin jibbuu dandeessa irran sii deebi'a miliyooniin jibbuu dandeessa dhugaa miliyoon garuu jibbuu dandeessa yaada kee irratti narra yeroo tokko qoy miliyoon jibbuu dandeessa miliyoon jibbuu dandeessa garuu dhugaa miliyoon jibbuu hin dandeessu miliyoon amantaa fedhe hordofee dhugaansaa jibbamuu hin qabu si galee onni nama badaa ta'e dhugaansaa sababanni nama badaa ta'e balleeffamuu hin qabu dhugaan inni qabu ati nama badaadha dhugaa kana qabda jechuu ni danda'uudha qabna miliyooniin si galee eega maqaa isaatiin funaantee booda sin ilaallatu jechuun cubbuudha እና ከነሱ ጅራ jechuudha ኮሬት ታኖር ገልቺና dubbadhu hawu afaan tokkitti waan itti sii dabala miliyoon hayyee afaan tokkitti wanti dubbachuu barbaaduan ilaa dhaggeeffadhaa miliyoon na gaafa ani ko jaalalaan gaafadheeran dhageessu miti hundi keessan jaalalaanini odiitii kana uummataa fi ifa godha yookaan natti kenna uummatan ittiin galateeffadha galatoomaan ittiin jedheen jaalalaan daa kunoo jirti waan si ilaallatu tokkollee hin qabu amantoota laallataa ittiin kan na gargaare immoo amantoota kiristaana qofa miti musliimonni illee na gargaaraniiru birrii guddaa kan kenne jira maqaa isaan na'u nama shaashamannee birrii guddaa kenneera akkamitti amantoota ta'u ani koo kiristaana duwwaan galateeffadhu musliimotas walitti qabeen oromoon galateeffadhan yeroo rakkinaa koo waan fedhe utuu ta'e illee ati kiristaana ati musliima wanti jedhamu hin jiru yeroo geemis ati musliima ati kiristaana ati jimmaadha ati wallaggaadha ati lobbaabor ati gujiidha ati boorana ati harargeedha ati arsiidha wanti jedhamu tokkollee hin jiru amantii wanti jedhamu tokkollee hin jiru gargaarsa miti akka oromummaatti miti erga ta'ee bakka oromoon naa gaafatus wanti jedhamu hin qabu wanta harka keerra gale oo kanatu nurka gale harka keenyarra dubbatadhu bakka gils bulchuus hin barbaachisu oolchuus hin barbaachisu tursuus hin barbaachisu kunooti bakka fakkeenyaaf odiitiidhaan elaa akkas akka goggodhee kunoo kanaadha bakka wanti harka gale wanta biraa wanta hin beeku hin qaban ibsaadhuma maaliif odiitii keessaa baasanii dhalaa kunoo tokkuma gaafadhu kunoo ibsaan si gajjellaa jira ibsaa maaliif odiitii keessaa baasan misxirrisaa yookaan iccitiinsaa maaliif waan guddaatu jira of course thank you amasagginaachaallo yaa ibsaan miliyoon ibsaan kobataa ture ibsaan utuutiin dhufin nama dubbataa ture keessaati tokko waa'ee baafamuusaa irra deddeebiin kaasaa ture waan itti sii dabalaa koreen gara olii yookaan namni waajii jedhamu maallaqa kana akka barbare itti nuun dubbate nu arrabse miliyooniin arrabse miliyooniin qofa osoo hin taane qoy obsa namni waajii jedhamu koreedha nuti akka koreetti waammanne namni jecha tokko jedheen hin jiru akka koreetti himatamteetta qoy obboleessa obsal tokko akka koreetti himatamteetta waan kana na ragaaggataa dheera miliyoonii maqaa isaatiin funaaname jennee nama waajii waamne jechuudha waajii hun dhufee maal fidduu eegale jechuudha maallaqa miliyoon gaafate maal fidaa isin maal fiddanuu yaade si galee egaa namni kun miliyooniin immoo akkamitti arrabsaadha namni waajiin namni miliyooniin mana isaan naqinaa jedhee arrabsaa ture miliyooniin mana isaatti fudhatee galee haqa miliyoon galchaa sammuun jedhu hin jiru mana waajii irraa bilisa ta'e miliyoon irraa bilisa ta'e mana uummataa keessatti gaafanne nuti kunoo obsa waa'ee maallaqaa na gaafattan miti koree keessa irratti waan nama ariisi kaatu waan na gaafatu waa'ee maallaqaa nuti hin sodaatina sodaa maalii qabna utuu sodaadeen taa'uun ilaa tokkummaa waa tokko hin jedhan waa tokko wanti dubbadhu obsa qoy dhaggeeffadhu waa tokko wanta gilsii shuur godhe bukkee darbu bira darbu bukkee jechuun afaan arsiitiin afaan biraadha wanta ta'eef dhiifama godha wanta gonni jechuudha yookaan cina jechuudha wanti ni dubbadhee bira darbu obsaan kophaasaa homaa gochuu hin danda'u hin asfaraarra'u kanaan booda laayisayyuu jechuudha kanaaf horee dhugaadhaan waa tokko obsaan kophaasaa homaa gochuu hin danda'u sodaachisaniiru kanaan booda akka inni hin dubbanne godhuun maaliif hojjette kunoo
Awwii marra jalqaba. Kunoo akka ittuu nu arrabsaa jiru warri koree eenyudha? Waajjirri arrabsa. Waajjirri dhaggeeffatu kan miliyoon. Miyuutii nan dubbatan. Mirga koodha. Miliyoonni sobduudha. Awwii obsaa doorsisu. Mirga isaanii himamee dubbatatu. Miyuutii itti godhu. Miliyoonni sobduudha nan jedha. Mucaan mirga isaanii himame. Mirgaan qaba. Miliyoonni sobduudha nan jedha. Hattuudha nan jedha. Hojii koo hundumaa ifatti baasaa laa kunoo. Miidiyaa bilisaadha laa kunoo. Miidiyaa irratti dhannee bashannannuudha laa kunoo. Sinitti himaa jechuudha. Inni miidhes dhufee kan iddoo kana irratti argamudha. Kanaafi obsaan ammallee homaa gochuu hin danda'u itti duulu utuu dhugaadha laa hojii kana hojjetaniiti ji'a 3 guutummaa hin turu ture. Maaliifi hawwiin akkan hojjetamne gooteetti. Waajjirri akkan hojjetame godheera. Joon akkan hojjetame godheera. Ammallee laa kunoo riiskii guddaa keessa galchaniiru jechuudha. Sodaachisaniiru. Kanaafuu fayyuma abbaan agar akkanna malee homaa gochuu hin danda'u. Eenyu obsaan as faraarraaniiru sodaachisaniiru. Akka inni ittiin dubbanne godhaniiru. Kanaan booda si wajjin hojjennu jechuu ni danda'u. Siin beennu eenyu ati bayi keessa jechuu danda'u. Hojiirra wariyachuu danda'uunisa. Si wajjin hojjennu jechuu ni danda'u. Wanta bor dhageessanidha. Of course, kanaafuu sababiidhuma ibsaa odiitii keessaa baasaniif maaliif kanan gaafattu ati maaliif ba'e ibsaan kunoo jiraam sibira jiraam maaliif ba'e iccitiin maaliif yooni turkiin naqabee okay amma sagaleen koo jira miliyoon obsaa jira hawwi waasi gaafannaa hawwi gaaffii komiidhaan nin komate waan ta'eef komachuu mirga qaba nin komate obsaa eenyu si doorsise qoy. An doorsisu suma doorsisa. Waajjirri absitu doorsisa. Doontu doorsisa. Obsaan si qoy kaa dhaggeeffa obsaan isa suma iraamoo xabaqaa si bitataa himatuudha doorsifte dhumee nama 7 jira. Ani irree qaba jechuudha barra Dubaayii taa'ee Itoophiyaa nama doorsisuu danda'a ta'a jabduudha jechuudha. Obsaa isa si doorsifte. Qoy miliyoon please. Si doorsise obsaa dhimma kanaan kan wal qabate namni si doorsiseera. Waaw badhammate si Abdallah na galchame tokkum Abdallah na galchitu dhaggeeffadha yaadatu. Innaataadha akka doorsisu isa doorsisuu jiranii kan inni jedhu isa kami. Ingalchina Abdallah. Waan namneedha illee hinafu borunuma doorsiftuun garee wangeelaa keessa ari'attanii baastuun yaa dhugaadha ka maaliif obsaan nama qulqulluudha kanaaf otoo dhuguma yeroo inni si waamu maaliif akkaawuntii maallaqni kee irratti walitti qabame nuti sochoosaa haramu qoy miliyoon nama maaliif cicciniintati miliyoon har'a banatti hin darbi akkaawunti jirta Mesa sitti waamne jennaan nu arrabsee deemanii. Koree kana kan adda durummaadhaan hoogganu obsaadha. Akkaawuntiinis kan isaa irratti natti fakkaata kan inni walitti qabamaa ture. Koree kana obsaan duraan meeseejichi keessatti garee keessatti barreesse kottaatii odiitii goonaa jedhee kan inni barreesse gaafa Mee sadii jechuun ji'a tokko bultii afurarra har'a juunii. Sagaleen kiyyayyuu jira Alex. Okay. Maaliif dhiyaattanii odiitu gochuu diddan? Maaliif qoy dhaggeeffadha akka ta'e sii hima isuma sirrii isaa jechuudha. Anillee sagalee qabeera barreesseera kan koo jira ragaa fidachuu nan danda'a barbaachisaa taanaan sagaleen koo si'a 2 si'a 3 jira. Gaafa hojii kana jalqabee waan itti baastan risiitii as keessa godha maallaqa bishaan bittanillee otoo hin balleessin barreessaa gaafa jalqaba waan kana yaadu kaasnurraa jalqabee kanan dubbadhe jira harrayyuu jechuudha sii galee.
an isuma sirrii isaa yoo barbaachisaa ta'e na dhiyeeffachuu nan danda'an ragichas taanaan jechuudha. Gaaficha borgalgala wal argina innee walitti qabamneetu Abdallaan Ameerikaa irra jira hin argamne nu gidduutti guutuun illee hin argamne sababii kana harca'iinsi namootaa waan ta'eef nan galcha Abdallaa qoy ibsa sin deebisa ibsa ko sin deebisa yaada kee wanni rawaan ta'e gaaficha wal jala darbarree hin argamne achumaan nan deebisa ibsa waan amma jettu ibsa gaafanneerra. Okay, Abdallaan eenyuun ni obsa. Abdallaan eenyuun ni isa kana? Abdallaan isa kana. Gaafa sana nuti qolmee miliyoon please. Qoy ishi miliyoon. Wayye miliyoon. Oo miliyoon. Miliyoon qoy atobsi miliyoon. Gaafii nu gaafastu yaada nu kaastu inni mirga qabaayettu mirga qabaayettu nuyiif mirga hin kennitanu nurraa dubbettu nuyi gaafii nu gaafattu deebii nu gaafatan akkam goona. Maaliifi mirga hawwii waan sitti hima miliyoonii dhageeffadhu. Bakkoota garaa garaatti sagalee isaa jala affaname gaafatee dhabee bakka itti hafuura baafatu dhabee hafuura baafadhu jedhee eeyyame fan immoo sababni isaa arrabsoo ta'ee birookii ta'ee gatii isaa. Yeroo furmaataa nu yaame kamillee tokkuma yoo furmaatatti deemnu nu yaame akkasuma bar yaada irraa fuunee dhageeffadhu yaada irraa fuunee wajjumaan finnaan amma Abdallaanis kunu Ameerikaa jira itti dhufeera ati yaada kee xumurii anis sana booda gaaffiittan darbaatti fufe. Samma gadi bu'e immoo yaadati jettu sana sila wal karakkaraa turre waa'ee remove jedhamuun isaa qoyal tokko miliyoon isa remove godhame irratti walii galleerra wanticha gaafataa turre lafa waajiin jirutti baay'ee karakkaraa turre ati hin jirtu malee remove hin godhamee dheeyimatee baay'ee falmaa turre itti deebin amma wina deebiftu tolee miliyoon akkasitti hubadhu hawwi itti fufe. Yaa tokko inni sana dubbachuuf miliyoon waan san hin dhageenye jalqaba ibsaa waa hunda ifa godheera waa'ee giruppiin kireetii akkamitti akka ta'e waan sa inni isa gaafatame inni deebii kenneera saniif ati yoo san hin turreef jalqaba ka dubbataa ture anis yaa. Hayyee gooftaan sana eebbisu galatooma yeroo na laattaniif yeroo daqiiqa takkitti naa kennaa gaayis. Anillee sagalee qabeera kotta wal keenyaanneerraa waliyyuu bilibillee walit dhufneerraa gammeen dhufee ture namni kan biraallee dhufee ture obsaanillee dhufee ture Abdallaatiin dhufne warra koree bicha nu nama afur nama shan waan akkasii wal ga'ee kanaaf Abdallaanillee guutuunillee nu gidduutti argamuu qabu jennee nu gidduutti argamaa jennee baane jechuudha akka ta'e isinii hima gaafa sana isaan waan heeknee dhabnee fi sa'aatiin keenya wal jala darbaa waan ta'eef hin baane ganama isaa waa'ee viidiyoo hin hojjete waa'ee obboleettiin keenya boontuun of ajjeefte irratti inni viidiyoo hojjete namoonni viidiyoo nurratti erganii asumaan yeroo naa kennaa akka narratti hin dubbanne piliis na himataa ture waan ta'eef maaliif biloog gootellee atillee tokkummaan natti na dubbataa turte waan ta'eef kan koos dhugaa nafanii dhugaan baasa jetta taanaan dhugaa dubbadhu. Achii booda waa'ee viidiyoo sanaa namoonni baay'een nutti ergan. Namoonni baay'een akkamittiin nama ofiin of ajjeese 666 ajjeese jedhaa mucaa kana gorsaa jedhanii nutti erganittan itti bilbili. Daqiiqa sa'aatii takkaa fi naannoo daqiiqa 40 wayiitiin fakkaata akkaniin itti aase miliyoon wajjin miliyoon eega shiin biyya lafaarraa deemte kun nurraa hin eegamu dhimma akkasii viidiyoo kanayyuu kaasi nama mufachiisaa maatii ishee mufachiisaa jedhee taase tole naan jedhee waliin galee obsaa fi waajii wajjin dhimma kana irratti itti mufadhe naan bor guruppii isin godheen isin lamaanillee walitti fidaa dhiisi dhimma kanaa jedhee wajjin hinaasee bilbila nagaadhaan karaa nagaarraa cufe achumatti natti kaase waa'ee maalii waa'ee editarii maallaqaa fi maallaqa uummanni naaf walitti qabe kana gabaasaa uummataa fi jedhee na gaafate jennaan sihii miti kanayyuu kan nu gaafachuu mirga qabu uummataaf immoo dirqama ibsuu qabna kanammoo otoo ati hin dubbatiin durayyuu yaadaa turre waan ta'eef uummanni borga dhufeetu nuuf fidaa maallaqa kana hangamtu gale ammamtu isa qaqqabe nuun jedha waan ta'eef uummataafuu ifa ta'uu qabaa kun dirqama jedhee isa taaseen ture jechuudha. Otoo ati nu gaafatiin dura kan nu gaafatuu danda'u iyyuu uummata jedheeni jechuudha. Isa karaa nagaa maaliin jedheeni borgalgala bilbilee waajiidhaa fi obsaa waliif fidee hin dhiisuu isaanii inni iifamaa jedheeniin miliyoon irraa cufadhee karaa nagaatiin adda bahe. Gaafan ganama ka'uu waa'ee paastaroonnii fi waldaan keessatti namni dhiiraaf dhiira wal fuusisu dhalaaf dhalaa wal fuusisu jedhee viidiyoon hojjetee fi laayivii irra taa'ee haasaa. Isa kana namoonni kukkutanii nutti erganii dhimma mucaa kanaa isintu harkaa qaba waldaa kiristaanaatii fi paastaroota irratti dhimma akkasii deemsamaa jiru kun sirrii miti akkami gadhiiftan mucaa kana mana hidhaa baastanii jedhanii namoonni baay'ee yaada nuu kaasan nurra bilbilan achii booda maaliin jedhan karaa mataa kiyyaa jechuudha seenee mana eenyutti akka nu dubbadhe hin beeku ofii kiyyaa dhimma nama kanaatiin anam mana danda'ametti gorseera. Maal dhimma waa'ee kanaan wal qabatu 666 paastarii minaamne itti ragaa ittiin qabdu waan ta'eef dhiisi mucayyoo dheengadda viidiyoo jedhe itti dubbadheera anaa booda waa viidiyoo miliyoon jedhu narratti ergitanii gorsaa hin jedhinaa an
dhimma miliyooniin kan wal qabatu harka keessaa fudhadhee dubbadhe waajiinis dhufee kanuma dubbate mana saabanii mana saattis viidiyoo namni akka nurratti wanta namoonni gorsaadhaan nutti erganiif achi booda miliyoon dhufee inboksiidha of kabajii of kabajii naan jedhee naa barreesse na arrabse achumaanaan anatu iddoon taane dhaabbate jedhee isa barreessan bilookii godhee bahe maaliif qoymuutiin gaafatee miliyoon maaliif bilookii goote kan jetteef kanaafidha. Dhimmi immoo maallaqa isaa walitti qabame isa sirrii isaa gaafa jalqaba hojiin kun jalqabamu jalqabee sagaleen koo jira wanti nan ACS jira barreeffamni jira guruppii san keessa isuma sirrii jechuudha dhugumaan dhugaatti maallaqni isaa har'a boru otoo jedhamu hafe gaafa sana dubbannee dhimma kan gidduu gale dhimma isa kam dhimmi muloo nu laallatu bakka kana booda jennee nu eega baane ani sammuuttuu yaadanne deebise dhugaa waaqayyooti. Nangargaarree maallan hin geenye kan jedheef immoo inni filliinaan isaa beeka akkamitti akka ba'es beeka waaqayyos beeka waaqayyoof dhiifna firdii isaa hammas taanaani kunoo Abdallaan jira obsaan jira akkaawuntiin obsaa bira qoy tokkuma No, qoy. Miliyoona tumaa bakka gaaffii asii achiin gaafatanati miliyoon. Please miliyoon meeqa ismaano. Miliyoon obsa. Please miliyoon. Obsi bakka. Ijoo dubbii. Dhiisi. Qoy kan nu dhaggeeffatu qabu. Qoy hawwiina dhageessu. Hawwiina dhageessu. Bannaata dhageessu. Miyuutii godhadhu yeroo tokko qoy. Durumaanuu si dhagaa ture waan baay'ee na arrabsaa turte miliyoon ani jecha badaasitti deebisuu hin danda'u maaliif jennaani aannan adeemsatu badaa qoy miliyoon sitti dhumnaa miyuutii godhadhu yeroo tokko qoy. Hawwi. Qoy Alex qoy Alex asumaan xumure yaada koo fixana gaafata. Ishee kanatti naa dabalta. Ishee kanatti naa dabaltee xumurtaa achumaan waasii sirreessuuf ani laa. Qarshii miliyoon akkaawuntii irratti galaa ture akkaawuntiin sana meeseejiin irra galaa riisiitiin garee keessatti maxxanfama qarshii sana koree keessaa ati tokko qarshiin sun meeqa akka walitti qabame waliigalli isaa wanta ati beektu jira yookaan immoo Alex kunooti waliigala isaa achii booda baasii bahe immoo koreen inni biraa dhufee haga baasuuti eessayyuu yoo jiraate kun ifaaf bilisa jira waan ta'eef isa kana sitti dabaltee utuu nuu kaaste asirratti dubbachuun immoo maaliif ulfaata koreedhaan uumal jechuu barbaada. Nan kaasa galatoomi yaada kaastes waan si dhibu keessatti ofii kiyyaafan adda durummaadhaan dura bu'ee dhimma kana kan tuttuqaa ture ana ture mucaan kun gargaaramuus qaba jedhee eega dhufe immoo of eeggannoon akka qabaatuu fi risiitiin akka kaa'amu namoonni karaa risiitii isinitti kennan otoo biratti hambisiin fidaati koree keessatti poostii godhan sheer nu godhaa jedhaniin ture akkuma beekamaa ta'e koree keessatti koree walitti qabamne keessatti almost gara nama 15 taanu la nama 11 ol taana nuti kan walitti qabamnee jirru jechuudha achi keessatti akka jirutti risiitii namni herga hundu achirratti ergaa ture takka jedhe lammaffaa waan itti baasanillee achirratti barreessaatillee nuu qaba kan risiitiin baasuu hin dandeenye kan bishaaniin illee bitattan kan maallaqa ittiin nyaata nyaattan illee barreessaa nuu qabaan isa sana nu gabaasne malee kan risiitiin ergame hojjetame hundumaa poostii godhaniiru yookaan immoo koree keessatti buusaniiru yaanee nuuf erganiiru guruppii keessa jira har'ayyuu ammuma kana obsaan asii gadi baasee risiitii achirra jiruu fi galii galeef baasii bahe hundumaa isaa amma uummatuma kana fuulduratti kaalkuleet gochuun hin danda'ama iiziidha wantichi maaliif beektaa Alex dhugaa waaqayyo isa jiraataati birrii miliyoonaan galee sitti hin fakkaate birriin xiqqaadha birriin kan gale wanta ta'e ammumaa kana jechuudha. Lakki nuti miliyoona birriin 10 birriin 5 haqni haqala iftoominaa fi obsaan gaafa akkaawuntii deeggarsaa kana deeggarsatu walitti hin qabin dura fakkeenyaaf gareen kun garee deeggarsa akkaawuntiin haaraan banamne asitti waan isii ibsu akkaawuntii dhaabbataa ergifanne kan dhaabbataa of danda'e kan gargaarsa irrattis kan hojjetu sana dura birriin meeqa akkaawuntii sanarra akka jiru qulqulleeffattaniittu baalaansiin isaa ani karaa mataa kiyyaa dhugaadha waaqayyo jala taa'een sobu meeqatirra jira meeqatirraa ba'e kan jedhu hin qulqulleeffanne garuu guyyaa itti maallaqi galuu jalqabe deeggarsi kan miliyoon hin jalqabamin dura fakkeenyaaf akkaawuntii koo irratti namni warri as jiru kun deeggarsa nama wayiiti akkaawuntii koo irratti walitti qabuudhaaf yoo ta'e akkaawuntii keerra birrii meeqatu jira baalaansiin nutti agarsiisi Alex jedhaniiti baaseen agarsiisa birrii 100 yoo ta'e birrii 100 birrii 500 yoo ta'e birrii 500 irra jira wanti kana booda galuu birrii deeggarsaati isa kana nuti hin goone an karaa mataa kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hin goone ammas taanaan guyyaan isaa beekamaa waan ta'eef miidiyaa irra teenyee jalqabne waan ta'eef
gaafa waan deeggarsaa godhamu miidiyaa kana irratti giiftiidhaan TikTok irraa giiftii irra jiru hin sawwarama. Amma irra jiru giiftiin gaa'ee amma keessa jiru abbaan akkaawuntii duraan amma kanan keessaa qabeedha waan irra buusana booddee kan gargaarsa waan sanaati jechuudha. Hattaa giiftiin illee gaafa gargaarsi funaanamu giiftiin TikTokii. Amma fakkeenyaaf Mubaarikiin biratti giiftiidhaan sappoortii nama gochuu yoo barbaanne ta'e Mubaarik amma irraa qabu jalqaba sawwarata. Fakkeenya tokko sii ka'a. Gaafa Ahmadiin Aggaaroo taphatu waa akka keessa hin jirre dura buusee hime. Gaafa irraa bahu gaafa gargaarsa sana xumuru tapha sana xumuru maal godhe Mubaarikii utuu achirraan bahin sawwaree agarsiise jechuudha. Fakkeenyaa quba qabaadha. Utuu achirraan bahin ila akkaawuntiin kun kiyya kan irra gale amma kanaa jedhe. Okay. Isin maallaqa amma feetan gargaarsa irraa fudhattanii gargaarsa garee wayitii irraa fudhattanii amma barbaaddan miliyoonii kennuu barbaaddan moo maaliif amma irra jiru jalqaba koreen mariyatee amma kanatti irra jiraatti walii galee ka'e maallaqa irra galchu yookaan immoo akkuma koreetti xiqqoo waldaa wayitii irraa fuunee miliyoonii amma nutti tole irraa kenninaa yaaddan moo isinoota koreedha amma kanatti irra jira jettanii koreen akkaawunticha maallaqa jiru ilaalee sawwaramee koreedha suuraan kaafamee ergamee ka'e maaliif gargaarsatti hin seenne wanti isin itti deemaa jirtan gargaarsaa'oo. Amma feene irraa fuudhee amma feene miliyoonii kenninaatti yaaddan hawwiin gaafadhe obsa. Sochoosa waan ta'eef Galatoomi tokkummaa isa kanarratti dhugaa jechuun koree waan taateef hordofuu qabdi obsa. Gaafi gaafatteef gaariidha galatoomi dhimmichi dhimma diingata ta'eedha itti yaadnee otoo hin ta'in maalat wanti isarratti ta'e diingatadha nullee kan goone ariitiidhaan goone garuu wanti beekamaa jiru 1 miliyoonii fi walitti qabame irraa hambifattaniitu kan kennitanii fi kan iftu lakki akkasii miti nuti waaqayyoon sodaa. No ariiti oye hawi gaaffii bira no waa biraan deebisin ka ariitiin goone amma ariitiin as keessa hin jiru garaagarummaa sa'aatii tokko otoo maallaqa walitti qabdu ta'e waan bahuu danda'udha sekendiin 5 ariitii dhiisee garaagarummaa sekendii 5tti maallaqni kun yoo funaanamuu eegaleera ta'e sekendii tokko dursee yoo funaanamuu danda'eera ta'e akkaawuntii gaafatama eessatti walitti qabannu waliin mari'atama majammara ariifatamee namni maan du'in maa miliyoon fannoo irra hin jiraatin fannifamee lubbuun keessaa ba'uuf hin jedhe akkaawuntiin uu fidaa jedhama akkaawuntiin gaafa fidame kana gaafanneerra waliin mari'annee akkaawuntii nu kennitu jennee eeyyamsiifneeti garuu immoo meeqatu irra jira obsik akkaawuntiin gaafa fidamu maallaqni akkaawuntii kana irra jira moo hin jiru war gaafata koreen akka booda waliin makanne kan inni itti deemaa jiru gargaarsa irra jira moo hin jiru oo irra jiraate meeqatu irra jira yoo irra hin jiraanne ishoo duwwaadha wanta irra galu kan sa'aatii kana wal gaafattaniittu waa'ee ariitii dhiisi. Ani bara wanta ta'e isuma sirriin sitti maaliif beektaa waan dhugaatiin alatti soba sinaasoon waaqayyoon hin sodaadha waan ta'eef waan ati beekuu qabdu dhuguma dubbachuuf akkaawuntii eessaa argannaa akkaawuntii eenyu fayyadamnaa jennee mari'annee haasofne yaamnee obsaa akka hoogganaa tokkootti akkaawuntii dhaabbataa nu ergistu irra gargaaruu dandeenya innaan rakkoon qabudha kun obboleessi keenya Abdallaan jira. Okay, namoonni kan biraa jiru waliin gaafannee jennaan eeyyeen rakkoon qabu isiniif ergisnaa jedhanii eeganuu ergistu ta'e isarra gargaarsa gaafanna jennee guyyaa gargaarsaa qaxaroo akka qabamu godhe garuu kana tamma jettu dhuguma dubbachuuf meeqata akkaawuntii irra jira kirichuutu godhee nu ergi suuraadhaan nu agarsiisi jedhee ani hin gaafanne karaa mataa kiyyaatti hin gaafanne walumaa galatti ammas wanti hin jedhu yoo jiraate maa inni sa'aatii itti gargaarsi jalqabee beekamaa waan ta'eef risiitiin galees waan jiruuf kun waliinuun dhabsiisu sii galee baa'uun hin danda'ama waan ta'eef guyyaan isaa beekamaadha miidiyaadha wanta ta'eef miidiyaa irra goone waan ta'eef keessaan waan dhokannee goone waan hin qabneef risiitiin galees beekamaadha gaafa baankii irratti nama takka gargaartu maallaqni gaafa galu miseejiin hin gala miseejiin hin seenaa sa'aatii hangami ka jedhu beekamaa waan ta'eef arras taanaan boru gara fuuldura namni kamuu baasuu danda'a. Hubattee yaada kee. Okay. Akkas taatu qoigaa obsigaa galatoomii akkas taatu waan tokko nuuf iddee jirta jechuudha. Kan nuti barbaannu guyyaa gaafa gargaarsi miliyoon jalqabe guyyaa gaafa sana akkaawuntii miliyoonii gargaarra jedhamee gad lakkifame kaasee amma gaafa guyyaan inni gargaarsi mana hidhaa keessaa ba'ee turee hanga yoonaatti gargaarsi hin beekamne gale kan miliyoon maaliif fidensii sana ifa waan hin gooneef. Aga yoonaatti kagale ka miliyoonii jechuudha. Ji'a kamirraa eegale? Ji'a gaafa sin akkaawuntii maxxansitan waa'ee maqaa miliyooniin. Maaliif dhaabneerra ifidensii
isaan kennine miliyooniin kennine amma kana jettanii waan hin kennineef gaafa sanaa kaasee hanga yoonaatti kagalee miliyooniif galaa jechuudha. Akkaawuntiin kun obsa harka jira yoo ta'e ji'a kana keessa obsi miyuutii irraan baasin ji'a gaafa evidensii baankii jechuudha. Maallaqa irra gale baankii raqee ji'a kanaa kaasee hanga yoonaatti maallaqa irra gale evidensii ragaa guutuu qabu chaappaa sirrii ta'e qabu jechuudha. Kan feek hin taane ji'a fakkeenyaaf ji'a arfaffaa yoo ta'e fakkeenyaan siin jira ji'a lama ture ji'a arfaffaa keessa yoo ta'e ji'a arfaffaa as maallaqa irra gale ragaa waliin yoo kan biraa irra galfadheeraa jedhe akka dhuunfaatti kan waliigalaatii naan jettan sinii galee yoo kan waliigalaati ta'e namni biraa gargaarsa biraa yoo taasiftaniitu ta'e ragaa of danda'a waliin irratti evidensii ka qabu ka ragaa qabu gargaarsiftan san viidiyoo teessiftanii gargaarsa waan ta'eef gargaarsa irratti funaantan viidiyoon dhiyeessuu yoo kanan taatu taate maallaqa miliyoonni ji'a arfaffaa keessaa kaasee akkaawuntii sanarra gale evidensii baankii keessaati safaaniin nutti himamu miti birrii akkaawuntii sanarra gale ji'a arfaffaadhaa kaasee imbaa waan ta'e baankiidha ji'a afurii kaasee hanga owwanaatti akkaawuntii kanarra meeqatu gale waan jedhu baasuu danda'uudhaan ni qabdu obsa hin dandeessaa kana dabalataan akkaawuntiin kun sirka jira waan ta'eef waan irra geesse harka jira anatu deebii kenna ana deebii kenna wiiqoo kana daqiiqatti obsa walitti qabatu deebiin kenna kana akka jira bitaa waan walitti qabattee qoyal tokko narka jira bitaa akkaawuntiin deebiin kenna ni qoy deebiin kenna dhaggeeffadhaa yaadda erga gaafa maallaqa miliyoonii gargaartanii kaastanii amma ammaatti isteementii baaftu kan jedhuu fi yaada gaarii kaastu. Akkaawuntiin kun kan dhaabbataati. Barattoonni irratti galchuu mana barumsaatii fi isa irra galchaa gargaarsi biraa jira fuula waaqayyootti. Gaafuma mana gargaaru maal jennee namoonni wareegdanii riisitii baankii anattis moonirraattis waajittis ergaatii guruuppii keessatti walitti qabnee eediit goonaa waan jedhu waadan keenya viidiyoon sunis jira waan ta'eef tiiktook irraa bu'uun isin dhaggeeffachuu sababiin isaa maaliif? Dhaabbadha obsa dhaabbadha sit dhaabbadha namoonni miliyooniif tola oolantu qoy waan sirreessutu jira namoota miliyooniif tola oolantu jiran nan himiin jedhanii risiitii isinitti erganu miliyooniif gargaarsa tola oolantu jiran qoy obsi risiitiin fudhataman ta'u waan ta'e yaada gaarii kaaste qoy nan xumuraa qoy ani miliyoonii gaaffii kana dhaggeeffadhu gaasi qoy tokkuma na fichisiisi qoy na fichisiisi waan siibsu kan waan siibsu addan kutinii qoyin siin jedhe nan xumuree kana gaafatta addan risiitii hundi dhaggeeffadhu obsaa dhaga'i obsaa waasii qajeelchaa dhaggeeffadhu irra dimneen darbinu obsaa dhaga'i obsii dhaga'i risiitiin hundi isinittiin ergamne kanaaf heetu jira isin ergaa jettan malee namni kiristaanuma ta'ee piroostaantuma ta'ee na argaaf yookaan zimmi jedhee akkaawuntii fudhatee irra galchee callisutu jira isiniin erguu onlaayinii irratti maxxansitan onlaayinii irratti waan maxxansitaniif namoonni achi jala jiran miliyoonii maxxanfamne aboo calliskaa onlaayinii paabilii kan taane akkaawuntii adda baafadhu.